Akkam jirtu maatii Odaa Akaadaamii chaapterii lammaffaa Emerging Technology paartii isa dhumaataa jechuudha kun yoo yeroon keenya nu fayyame mala addaamitti gaggabaabsineetu yaada isaa walii wajjiniin ilaalla wantoota hiikatti argachuu qaban immoo hiikatti gochaa akka isiniif galuuf yeroos immoo eeggachaa adeemna baay'ee isin hin qoru arraga mata dureen nu irraa jalqabnu basic concept of big data kan jedhudha gara mata duree keenyaaf barnoota keenyatti tu hin seeniin garuu ijoolleen maatii keenya hin taane bakka sabiskiraayib jettu cuqaasuudhaan maatii keenya ta'a tarii isiniif wanta xiqqoo wanta gatii hin qabne fakkaachuu danda'a garuu immoo sabiskiraayiberiin tokko nuuf hiika guddaa kenna hiika guddaa qaba laayikiin keessan nuuf lakkaa'ama koomentiin keessan nuuf ilaalama yuutuubiin ammam namni atiraaktiif itti ta'ee akka jiru ilaaleetu namoota biroo birallee akka ga'uudhaaf sheer godha waan ta'eedhaaf isa kana gadaraa keessan yaada keessa galfadhaati tumsa xiqqoo isin biraa eegamu kana nuuf godhaa isiniin jenna. Egaa basic concept of big data kun yaadrimeewwan bu'uuraa daataa guddaa jechuudha. Daataa guddaa jechuun maal jechuudha? Hiikaa akkamii qaba? Maal of keessatti qaba kan jedhu amma walii wajjiniin ilaalla fagoo hin jirru kunoo wal bira jirra. Big data is a blanket term for the non-traditional strategies and technologies needed to gather, organize, process, and gather insights from large data sets. Big data yookaan daataa guddaan egaa jecha waliigalaa tooftaalee fi teekinooloojiiwwan baramee ala ta'an kanneen kuusaa daataa bal'aa ta'an irraa odeeffannoo sassaabuu, ijaaruu, qindeessuu fi hubannoo argachuuf gargaaranidha jechuudha. Big data kan jennu gosa kanadha hiikaa akkasiiti kan inni qabu. While the problem of working with data that exceeds the computing power or storage of a single computer is not new, the pervasiveness, scale and the value of this type of computing have greatly expanded in recent years. Egaa kun maalidha? Yaadi isaa maal ibsa yoo jettan daataan humna raawwii yookaan immoo dandeettii kuusaa kompiitara tokko ol ta'e irratti hojjechuun dhimma haaraa ta'uu baatus bal'inni hammaa fi gatiin gosa herreguu kana waggoota dhiyeenya kana keessa baay'ee bal'atee jechuudha. Just yaadi isaa baay'ee babal'achaadha kan inni dhufaa jiru. Recent years kana keessatti baay'ee bal'achaa dhufaa jira. Inni biraani what is big data? Maalidha? Big data kun immoo maalidha? Just big data is a term for a collection of data sets so large and complex that it becomes difficult to process using on-hand database management tools or traditional data processing applications. Big data jechuun egaa jecha kuusaa daataa baay'ee guddaa fi xaxamaa ta'e yookaan kompileksii ta'ee fi meeshaalee bulchiinsa kuusaa daataa yookaan daataa beezii harkaa qabnuun yookaan appilikeeshiniiwwan daataa qindeessan kan baramaniin hojjechuuf nama rakkisanidha jechuudha. Kan big daataan daataa beezii xiqqoo keessatti kuusuuf kan nama rakkisu big daataadha jechuudha. Big data. In this context, a large data set means a data set to reasonably process or store with traditional tooling or on a single computer. Asirratti maalidha? Haala kanaan egaa kuusaa daataa bal'aa jechuun yookaan immoo large data set jechuun maayinni kuusaa daataa meeshaalee baramaniin yookaan immoo kompiitara tokko irratti qindeessuuf yookaan kuusuuf baay'ee guddaa ta'edha jechuudha. Fakkeenyaaf egaa baankiiwwan hundumtuu daataa beezii yookaan immoo kuusaa daataa yookaan immoo kan mataa isaanii danda'e qabu garuu fakkeenyaaf amma handhuura Oromiyaa Finfinnee kan jiru baankiin daldala Itoophiyaa garuu kuusaa daataa seetii guddaa qaba jechuudha. Sababni isaa dameewwan irra kan jiran godina garaagaraarra naannoo garaagaraarra kan jiran yoo jalaa manca'an daataa seetiin isaa sun garuu akka hin manca'anitti bakka tokkotti daataa big daataa qaba jechuudha iddoo sanatti. So large data set gaafa jennu konseptii kanadha kan isheen of keessatti qabdu.
This means that the common scale of big data set is constantly shifting and may vary significantly from organization to organization. Kunis egaa kan inni agarsiisu inni hamma yookaan immoo iskeelii baramaa kuusaa daataa gurguddaa yeroo hunda jijjiiramaa akka jiruu fi dhaabbata tokko gara dhaabbata birootti garaagarummaa guddaa qabaachuu akka danda'udha. Yaaduma nama sanii kaasedha jechuudha. Database ቅርንጫፍ irra yookaan damee irra jiruudhaaf database immoo main bureau irra jiru garaagarummaa ni qabaata jechuudha. Big data is characterized by 3V and more volume, velocity, variety and veracity. Isheen kun egaa itti dabaleedha 3V dhaan qabadhaa'edha yookaan immoo akkuma silaa asiid jennee qabanne sana ammoo 3V ni qabannedha. Garuu immoo tokko itti dabalee qormaata irratti yoo gaafatamtan yeroo baay'ee meeqadhe yoo inni isin gaafate rakkisaadha. Yeroo baay'ee 3 akka hin jennetti 4 tarreesseera waan ta'eedhaaf garuu immoo just akkaataa inni itti isin gaafatus bifa salphaatiin yookaan barreessidha yookaan immoo big data karakterii meeqa qaba yoo inni jedhee gaafate 3 yoo jettanis deebiidha jechuudha. 4dhas immoodha waan ta'eedhaaf immoo kana yaada keessa galfadhaati tarii leekcharoonni tokko kan mataa isin dhukkubsuu danda'u ta'a. Big data ni amaloota gurguddoo 3 qaba jechuudha. Fakkeenyaaf hamma yookaan volume big data volume yookaan hamma qaba, saffisa yookaan velocity qaba, gosa baay'ee yookaan variety dha, dhugummaa yookaan immoo veracity immoo ni qaba jechuudha yookaan 4V dhaati qabadha. Inni biraan egaa what is big data? Dataan guddaan maalidha kan jedhu keessatti hiika itti laachaa deemaadha kan nuyi jirru. Characteristics of data. Kun egaa dataan guddaan amaloota daataa guddaa karaa gaditti ilaalaa deemna jechuudha. Yaadotuma makaafni dhaga volume ni egaa hamma dhenni large amount of data zeta bytes or massive data sets. Kuusaa daataa baay'ee guddaa ta'e yookaan zeta bytes kan jedhamu massive dha jechuudha inni kun. And the next one is velocity. Kun immoo saffisa dha jechuudha. Data is live streaming or in moving or in motion. Data ni yeroo amma sochiirra jiru jechuudha. Sochiirra jiru. Inni biraan variety. Kun egaa gosa baay'ee yookaan gosa adda addaa ta'uusaa variety. Data comes in many different form of diverse sources. Dataan bifa adda addaatiin madda garaagaraa irraa kan dhufu kan nuuf kaasudha. Veracity isheen kun immoo dhugummaadha jechuudha. Can we trust the data? How accurate is it? Data kana amanuu ni dandeenya hammam dhugaadha kan jedhu kun immoo amala yookaan characteristics big data qabudha jechuudha. Just kita kanarra yoo ilaaltan gaariidha. Kan itti aanu clustered computing and Hadoop ecosystem. Hadoop ecosystem kun egaa inni clustered kan jennu kun egaa kan walitti cammaqame yookaan immoo kan walitti dabalame kan garii tokko ta'e jechuudha. Yookaan immoo cluster computing fi sirna Hadoop yookaan ecosystemii isaa ilaalle jechuudha. Clustered computing kan jennu kun hiika akkamii qaba? Because of the quality of big data, individual computers are often inadequate for handling the data by most stages. Amaloota daataa guddaa yookaan big data irraa kan ka'e kompiitaroonni dhuunfaa yeroo baay'ee sadarkaa hunda irratti daataa kana danda'anii sochoosuuf ga'umsa hin qaban jechuudha. Ga'umsa hin qaban. To better address the high storage and the computational needs of big data, computer cluster are the better fit. Kana furuudhaaf rakkoo kana furuudhaaf fedhii kuusaa fi hojii clusteringii kana keessatti guddaa daataa guddaa ta'e kanaan dhufu guutuuf gareen kompiitaroota yookaan kompiitara clustering filannoo gaariidha jechuudha. Kompiitara tokko qofaadhaan utuu hin taane kompiitaroonni garaagaraa walitti dabaluudhaan daataa guddaa akka isaan baachuu danda'an gochuun kun meetodii isa baramaaf isa gaarii ta'edha jechuudha. Big data clustering software combines the resource of many smaller machines seeking to provide a number of benefits. Softwarein data guddaa meeshaalee xixinnoo baay'ee walitti makuun faayidaalee armaan gadii fiduuf
gargaara jechuudha. Faayidaalee ammaan gadii kana fiduu gargaara sooftiweeriiwwan big data clusteringiin kun combine godhanii faayidaalee armaan gadii kana fiduudhaaf ni gargaara. Jalqaba irratti resource pooling yookaan qabeenya walitti qabuu keessatti ga'ee olaanaa qaba. High availability yeroo hunda argamu, easy scalability salphaatti babal'achuu yookaan immoo baay'ee kan nama hin qorre ta'uunsaa gaa faayidaan argamsiisudha jechuudha. Faayidaan argamsiisudha jechuudha. Inni biraan egaa keessatti resource pooling ilaalla. Resource pooling isheen kun immoo konseptii akkamiiti kan isheen of keessatti qabdu maal jechuudha? Qabeenya walitti qabuudha. Combining the available storage space to hold data is a clear benefit, but the CPU and the memory pooling are also extremely important. Iddoo kuusaa jiru walitti makuun egaa daataa qabaachuun faayidaa ifaa ta'edha jechuudha. Kun beekamaadha. Garuu CPU fi yaadannoo yookaan immoo memory walitti makuunis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Jettu kunis akka faayidaatti ni oola. Processing large data sets requires large amount of all three of these resources. Kuusaa daataa gurguddaa qindeessuun egaa meeshaalee sadan kana hunda hamma guddaan barbaada jechuudha. Hamma guddaadhaan barbaada. Kun ifaadha. Gadaraga obboloonni maatii keenya hin taane Odaa Akaadaamii gaaddisi Odaa naman quuqu jedha abbaan gadaa. Gaaddisa Odaa jala ta'anii mariitu. Gaaddisa Odaa jala ta'anii gaammii xixiqqaa barsiisu. Gaaddisa Odaa jala ta'anii gaammii gurguddaa leenjisu. Kanaafuu gaaddisa Odaa kanaaf faamilii ta'a, maatii ta'a isin jechuun jaalladha. Inni biraan high availability dha. Yeroo hunda argamu. Clusters can provide varying levels of fault tolerance and availability guarantees to prevent hardware or software failures from affecting access to data and processing. Gareewwan kompiitaraa yookaan immoo clusters kan nuyi jennee kaasaa turre egaa karoolii kanatti rakkoo hardweerii yookaan immoo softweerii irraa kan ka'e daataa dhabuu yookaan hojii dhaabuu ittisuuf dandeettii of sirreessuu fi tajaajila addaan hin kutne kennu jechuudha. Isaan kun maaliif tokko keessaa kompiitaroota an walitti hiine yoo ta'e tokko keessaa yoo dhiirii uumiga warri afar sagalgan wabiinuuf ta'u jechuudha. Walutubaa deemutu keessa jechuudha. High availability kun immoo yeroo hunda argamuu daataatiif bu'aa qabeessummaa isaati jechuudha. This become increasingly important as we continue to emphasize the importance of real-time analytics. Kunis egaa yeroo xiinxala daataa yeroo ammaa yookaan immoo real time analytics kan jennu irratti xiyyeeffannu baay'ee barbaachisaa ta'aa dhufeera jechuudha. Baay'ee barbaachisaa ta'aa dhufeera. And the next one is easy scalability. Isheen kun salphaatti babal'achuudha. Clusters make it easy to scale horizontally by adding additional machines to the group. Gareewwan kunneen meeshaalee biroo garee sanatti dabaluun hojicha babal'isuuf yookaan immoo scale horizontally nama gargaaru jechuudha. This means the systems can react to change in resource requirement without expending the physical resources on a machine. Kunis egaa meeshaa tokko irratti qabeenya isaa dabaluun utuu hin barbaachisin fedhii jiru waliin deemuun ni danda'ama jechuudha. Kun konseptii baay'ee gaarii ta'edha. Mata dureen biraan egaa clustered computing and Hadoop ecosystem. Isheen kun clustering computing fi sirna Hadoop using clusters requires a solution of managing cluster membership, coordinating resource sharing and scheduling actual work on individual nodes. Gareewwan kompiitaraa yookaan immoo clusters kan nuyi jennu kun fayyadamuudhaan miseensummaa garee bulchuuf qabeenya qooddachuu qindeessuu fi hojiiwwan kompiitaroota dhuunfaa yookaan immoo nodes irratti ramaddii furmaata barbaachisaa laachuu jechuudha. Inni kun furmaata barbaachisaa ka'achuudha. Cluster membership and resource allocation can be handled by software like Hadoop, Yarn, or which stand for yet another resource negotiator. Miseensummaa garee fi ramaddii qabeenyaa softweerii akka Hadoop, Yarn yookaan immoo yet another resource negotiator tiin jedhamuun hojjetamuu danda'a jechuudha. Cluster membershipiin ramaddii softweerii gochuu danda'u jechuudha. Hadoop, Yarn kan nuyi jennu kun. The assembled computing cluster after act as a foundation that
other software interfaces with to process the data. Gareen kompiitaroota walitti hidhaman kun egaa walitti kan ijaarame kun akka bu'uuraatti kan tajaajilu yommuu ta'u kompiitaroonni kunneen sooftiweerota biroof daataa qindeessuuf akka maddaatti illee ni gargaaru jechuudha. The machines involved in the computing cluster are also typically involved with the management of a distributed storage system, which we will talk about when we discuss data persistence. Kompiitaroonni garee walitti hidhaman kana keessatti hirmaatan yeroo baay'ee sirna kuusaa yookaan immoo distributed storage system kan jennu bulchuun wal qabatu jechuudha. Kanas egaa gara fuulduraatti yeroo waa'ee data persistence mareennu ibsatti kennaa akka deemnu dubbata koorsiin kuni yeroo sanas more walii wajjiniin ilaalaan deemna waan ta'eedhaaf amma kana mataa ittiin dhukkubsatina. Hadoop and ecosystem kana keessatti egaa just yaadoliin tokko tokko ni ga'u. Fakkeenyaaf amma Hadoop is an open source framework intended to make interaction with big data easier. Hadoop kun egaa frameworkii madda banaa ta'e yookaan open source ta'ee fi wal tarkaanfii daataa guddaa waliin qabu salphaa gochuuf kan qophaa'edha jechuudha. Salphaa gochuuf kanaaf jechuudha xiyyeeffannoon isaa inni guddaan. Xiyyeeffannoon isaa inni guddaan kanadha. Ijoollonni maatii keenya hin taane subscribe gochuu maatii keenya ta'a akkasumas viidiyoo kana like godha. It is a framework that allow for the distributed processing of large data sets across clusters of computers using simple programming models. Inni egaa frameworkii moodeloota saganteessuu salphaa fayyadamuun kuusaa daataa gurguddaa gareewwan kompiitaraa irratti hambisee qindeessuu danda'udha jechuudha. Inni kun fakkeenyaaf amma it is inspired by technical document published by Google. Inni kun fakkeenyaaf barreeffama teeknikaa Google biratti maxxanfame irraa kaka'umsa kan argatedha. Kaka'umsa kan argatedha as keessatti the four key characteristics of Hadoop are kun maloota arfan inni qabudha. Economical maallaqa jechuudha. Inni kun maallaqa reliable amanamaadha. Maallaqa ni qabaata amanamaadha. Scalable kan ta'edha yookaan babal'achuu kan danda'udha. Flexible dha yookaan immoo mijaawaadha jechuudha. Nama hin qoru jechuudha. Just kana keessatti fakkeenyaaf konseptii jalqabaa kana ibsa gaafa itti ilaallu economical ishin jettu kun it is systems are highly economical as ordinary computers can be used for data processing. Maallaqa inni ni jennu kun fakkeenyaaf amma ikoonomiin kun sirni isaa baay'ee qusataadha jechuudha. Baay'ee qusataadha. Sababiin isaas kompiitaroonni baramaan daataa qindeessuu tajaajiluu danda'u waan ta'eef qusataadha jechuudha. Reliable yookaan amanamummaa qaba. It is reliable as it stores copies of the data on different machines and it is resistant to hardware failure. Daataa garagalcha isaa meeshaalee adda addaa irratti waan kuusuu fi rakkoo hardweerii irratti danda'uuf kan amanamudha. Rakkoo hardweerii irra ga'uu danda'uuf immoo amanamummaa ni qabaata jechuudha. Scalable dha yookaan babal'ataadha. It is easily scalable both horizontally and vertically. Akkaataa dalgaa fi irraan gadee yookaan horizontaalii dalga salphaatti bal'achuu danda'a jechuudha. Kompiitaroota yookaan noodis muraasa dabaluun frameworkii kana bal'isuun ni danda'ama. Flexible dha, mijaawaadha jechuudha. Kun haala naannoo wajjiniin ni mijaawa yookaan daataa caasaa qabus ta'ee kan caasaa hin qabne hamma barbaadne kuusnee booda immoo itti fayyadamuu ni dandeenya. Flexible waan ta'eedhaaf jechuudha. Flexible waan ta'eedhaaf. Inni biraan Hadoop and it is ecosystem kana keessatti fakkeenyaaf amma Hadoop has an ecosystem has an involved from its four core component data management, access, processing and storage. Kun egaa sirna yookaan immoo ecosystemii kutaalee bu'uuraa afur irraa kan guddate qaba jechuudha. Fakkeenyaaf bulchiinsa daataa manaajimentii, daataa manaajimentii argannoo akkas kan jennu processing qindeeffama yookaan adeemsa storage yookaan immoo iddoo kuusaa memory jechuudha.
it is continuously grow to meet the needs of big data. Fedhii data guddaa yookaan big data guutuuf yeroo hunda guddachaa kan jirudha jechuudha. Yeroo hunda guddachaa kan jirudha. Yeroo hunda guddachaa kan jirudha. It comprise the following component. Kutaalee armaan gadii of keessaa qaba. Isaan kana just wantoota salphoo fakkaatu garuu konseptii yookaan yaada isaanii sirriitti qabachuutu isinirra jiraata. Isheen kun HDFS isheen jettu kun Hadoop Distributed File System isheen jettu kun sirna faayilii bansiifamaa Hadoop akkasumas Yarn kan jennu Yeetanaazar Resource Navigator kan jennu kun sirna qabeenya qindeessuudha. Map Reduce Programming Based Data Processing kan jennu kun odeeffannoo daataa saganteessuu irratti kan hundaa'edha jechuudha. Process gochuudha. Sadarka Spark in Memory Data Processing kan jennu kun qindeeffama daataa yaadannoo yookaan memory keessatti jechuudha. Peak yookaan Hive Query Based Processing of Data Service tajaajila daataa gaaffii yookaan query irratti hundaa'e jechuudha. HBase no SQL database kun immoo kuusaa daataa no SQL jechuudha. Mayhout Spark MLIP yookaan Machine Learning Algorithm Library kan jennu kun immoo mana kitaaba algoritmii barumsa maashinootaa jechuudha. Solar Lucene Searching and Indexing kun immoo barbaaduuf tarreessuu. Zookeeper Managing Cluster garee yookaan immoo clusterii sana bulchuu manage gochuu. Ozie Job Scheduling kun immoo hojii tartiibessuu jechuudha. Hadoop ecosystemiin sunis yaada kana suuraa fi garii 2.5 irratti kan agarru kunis yaada kana dhaqanii dubbatu more yoo wanni ta'e dubbisaa amma sarara deebiidhaan understand gochuu kan dandeessanitti gabateen kun isin gargaara. Kan itti aanu big data life cycle with Hadoop marsaa jireenya daataa guddaa Hadoop waliin wal bira qabnee gaafa laallu keessatti ingesting data into the system. Isheen kun daataa gara sirnaatti galchuu yookaan ingest gochuu. The first stage of big data processing is ingest. Sadarkaan jalqabaa qindeeffama daataa guddaa daataa galchuu gaha ingestiidha jechuudha. Ishee kana qabadhaa sirriitti. The data is ingested or transferred to Hadoop from various sources such as relational database systems or local files. Daataan egaa madda garaagaraa kanneen akka kuusaa daataa relational kan jennu sirnoota biroo haa ta'u yookaan immoo faayiloota dhuunfaa irraa gara Hadoopitti galfama yookaan immoo dabarfama jechuudha. SQube transfers from the RDBMS to HDFS where Flume transfer event data. Isheen kun gamaanni gara kanarraa gara sanatti darbuu keessatti daddabarsa yookaan immoo Flume amma daataa galchoo itti galchinu yookaan immoo event data sana daddabarsinu jechuudha. Yaadi isaa ifaadha. Hadaraa keessan ijoollonni Odaa Akaadaamii maatiin taane maatii ta'a kottaa gaaddisa Odaa jalatti walii wajjiniin barannaa isiniin jenna. Processing the data in storage isheen jettu kun immoo daataa kuusaa keessa jiru qindeessuudha. Inni kun immoo daataa kuufame tokko qindeessuudha jechuudha. The second stage is processing. Sadarkaa inni lammaffaan immoo qindeessuudha jechuudha. Process gochuudha jechuudha. In this stage the data is stored and processed. Sadarkaa kana keessatti daataan ni kuufama akkasumas ni qindaa'a jechuudha. The data is stored in the distributed file system HDFS and the NoSQL distributed data and HBase. Daataan sirna faayilii bansiifamaa kana keessattii fi kuusaa daataa yookaan immoo NoSQL kana keessatti bansiifama. HBase keessatti immoo ni kuufama jechuudha. Ni kuufama. HDFS keessatti ni bansiifama. NoSQL keessatti ni bansiifama. Processing kana keessatti garuu isatti kuufama jechuudha. HBase keessatti kuufama jechuudha. Spark and MapReduce perform data processing. Spark fi MapReduce hojii data qindeessuun raawwatu jechuudha. Computing and analyzing data compute gochuu fi xiinxaluu yookaan analyze gochuu.
The third stage is to analyze. Sadarkaa inni sadaffaan immoo inni tokkoffaan ingest gochuudha jenneerra. Inni lammaffaan immoo processing gochuudha jenneerra. Inni sadaffaan immoo analyze gochuudha jechuudha yookaan xiinxaluudha. Here the data is analyzed by processing frameworks such as Peak, Hive and Impala. Asitti data frameworking qindeeffama jechuudha kanneen akka Peak, Hive, Impalaatiin xiinxalame jechuudha. Peak, Hive, Impalaan kun analyzeota yookaan immoo xiinxaltoota jechuudha. Peak convert the data using a map and reduce and then analyze it. Peak kan jennu kun egaa mappii fi reduce fayyadamuun data jijjiira akkasumas ni xiinxala. Hive is also based on the map and reduce programming and is most suitable for structured data. Hivein is saganteessuu mappii fi reduce irratti kan hundaa'e yoo ta'u data caasaa qabuuf baay'ee mijataadha jechuudha. Baay'ee mijataadha. Kan itti aanu visualizing the result yookaan bu'aa mul'isuudha. The fourth stage is access, which is performed by tools such as Hui and Cloudera search. Sadarkaa inni afuraffaan immoo argannoodha jechuudha. Maaliif bu'aa sana mul'achuu qaba, outputiin sun mul'achuu qaba waan ta'eef argannoo yookaan immoo access isa jennudha jechuudha. Kunis egaa meeshaalee kanneen akka Hui fi Cloudera searchingiitiin kan raawwatamudha. In this stage the analyzed data can be accessed by users. Sadarkaa kana keessatti daataan xiinxalame fayyadamtoonni argachuu ni danda'u jechuudha. Daataa xiinxalame tokko fayyadamtoonni argachuu ni danda'u jechuudha. Egaa walumaa galatti daataa saayinsii yookaan immoo chaapterii lammaffaa qixa kanarraa walii wajjiniin ilaalleerra. Chaapterii sadaffaadhaan amma walitti deebinutti nagaan Waaqayyoo hunduma keessanii wajjiniin haa ta'u.